dhuftee giddugala dararaa dhala namaa mana hidhaa maakelaawii cufuu fi hidhamtoota siyaasaa hidhaatti dararaa jiru hiikuuf murteessuusaa beeksise. Hojiirra oolmaan murtoo kana fuulduraaf kan ilaalamu ta'us tarkaanfii jajjabeessaadha jedhamaatti jira. Dhimma kanarratti dargaggoo lammii beenyaa kan mana hidhaa kanatti aarsaa jajjaboo kaffalaatti turee fi amma immoo Noorweey jiraatu akkasumas Ameerikaatti immoo abbaa seeraa kan ta'ani obbo Israa'el Goobanaa dubbisnee jirra. Isaanis miira gaddaaf gammachuutu nutti dhagaamaa jedhaniiru. Manni hidhaa maakelaawii godaan baata'uuf akkasumas hidhamtoonni siyaasaas ni hiikamu jechuudhaan waan ministeerri muummee biyyattii obbo Hayilamaariyaam Dassaalany ibsan irratti dargaggoo mana hidhaa kana turee fi abbaan seeraa dubbisne miira gammachuuf gaddaa qabaachuu isaanii dubbatanii. Yuunivarsiitii Baardaar irraa barnoota keemikaal injiineringii baradhee barnootaan baradheen ittiin eebbifameenis abjuu saba kiyya tajaajiluuf qabu osoo hin dhugoomsiin kan na eeggate mana hidhaa maakelaawwiidha kan jedhu ilmi Oromoo jireenya baqaadhaan Noorweey jiraatu dargaggoo lammii beenyaati. Akka hidhamaa ilma Oromoo tokkotti rakkoolee jabduu keessummeessaa ture kan jedhu dargaggoo lammii beenyaa miidhaawwan ilmaan Oromoo mana hidhaa wayyaanee keessatti keessummeessaa turanis ta'e jiran akkaan jabaa fi hammaataa ta'uusaa dubbata. Yommuun waa'ee mana hidhaa sanaa yaadadhu namoonni yoomiyyuu sammuu kiyya keessaa hin banne hedduudha. Isaan keessaa manguddoo Oromoo ganna 70 kan achumatti wareegaman obbo Ibraahimii fi qeerroowwan Oromoo kanneen galmeen seenaan haa yaadatu jechuun barbaadas jedheera. Dhiibbaawwan mana hidhaa maakelaawwiitti hidhamtoota Oromoo irratti gahan maal faa ture? Atis yeroo hagamii iddoo sanatti hidhamte meessa kana natti himtaa? Ani kana achi ture amajjii tokko bara 2007 kaasee baatii 3 walitti aanseetan maaduu kana keessan ture maakelaawwii kana. Wayitan bakka sana turetti qorannoodhaaf wayitan turetti yakka gurguddaatu ilmaan Oromoo irratti raawwatama. Ilmi Oromoo sababii Oromummaa isaa qofaa ta'e qabamee mana hidhaa maakelaawwii kanatti gaafa ukkaanfamu yakka gurguddaa dhala namaarratti fi dhala namaatiif hin hawwamne ilmi namaas immoo namarratti raawwatama jedhamee kan hin shakkamnetu namarratti raawwatama. Ilmi namaa fannifamee qaama isaa irratti bishaan qaruuraadhaan fannifamee kan dubartootaas immoo akkuma kana biyya adda addaatiif saaxilamanii dararaa guddaadhaan qorannoo hamaatu irratti gaggeeffama. Kanaaf bakki sun guutummaa guutuutti odoola namni hin beekne kan ilmi namaa itti dararamu kan immoo ilmi namaa ukkaanfamee miidhaa guddaa miidhaa qaamaa miidhaa haamilee akkasumas immoo miidhaa qalbiitiif akkasumas miidhaa fayyaatiif kan itti saaxilamudha. Bakka kana keessatti namoonni mana hidhaa seenan hundiyyuu dararama ulfaataadhaaf saaxilamaniiti. Kunis dhimma ittiin shakkaman irraa dhimma Oromummaa isaanii kana akka himaniif isaan yakkisuudhaaf jecha qofaatti ukkaamsanii maatii irraa dhorkanii mana dukkanaa keessatti harka isaanii miila isaanii hidhuudhaan nyaata achi keessatti nyaata dhorkachuudhaan tajaajila fayyaa dhorkachuudhaan even ifuma aduullee dhorkachuudhaan qorra hamaa keessatti akka isaan turan godhanii dhiibbaa hamaa yookiin immoo daaraa hamaa kan isaanitti nama hundumaa dhoksanii akka mana hidhaa sana keessaa baasanitti kan isaanitti namatti daaran jechuudha maakelaawwii. Gochoonni hidhanii gadi gombisanii bishaan fa'aa itti qaama hormaata isaaniitti hidhuu kana kaasteetta. Tarii dabalataan gochoota namarra ga'anii jechootuma ishee yookiis immoo bifuma gaaleedhaan kanatu raawwata ta'e natti hin talaata tokko lama jettee tarreessite. Namni kamiyyuu maakelaawwii gaafa galuu tokkoffaa harkisaa ni hidhama. Harkisaa hidhanii namoota baay'ee shakkan kan immoo odeeffannoo gahaa qaba waa'ee sochii Oromoo yookiin immoo jaarmaa wajjin hojjetu wajjin hariiroo cimaa qaba. Jaadanii nama shakkan harkaaf miila hidhanii mana dukkanaa keessa gashu. Achi mana dukkanaa keessa erga gashanii booda yeroo yerootti guyyaa guutuu jechuu hin dandeenya. Sa'aatii 24 guutuu jechuu hin dandeenya. Dabareedhaan poolisoota itti ramadanii poolisoonni kun qorannoo bal'aa irratti geggeessu. Qorannoo isaan itti geggeessan keessaa gaaffiidha kan isaan gaafataman. Namni kun eenyu wajjin akka hojjetu maal akka hojjetu Oromummaa irratti quunnamtii akkamii akka qabu jaarmiyaa kamii wajjin akka hojjetu jaarmiyaa sana keessi immoo biyya keessatti caasaa kamii dhiyeessee akka jiru akka himu akka saaxiluufidha kan irratti daaraan kun irra ga'u. Jalqabaa daaraan kun irraa jala kan inni itti deemu akka mana maakelaawwii keessatti irraa hubachuu dandeetti. Inni jalqabaa sochii qaamaa ta'anii ka'uu push-up kan nuyi jennu yookiin immoo pull-up yookiin immoo sit-up kan nuyi jennu ispoortii adda addaa yeroo dheeraadhaaf ulfaataa ta'e baay'ee nutti gaate jalqaba qaamni namaa akka dadhabu namni kamiyyuu harkasaa akkuma hidhatee jirutti kan hojjetudha kan inni isaan taasisan ispoortii kana sa'aatii dheeraadhaaf guyyaa dheeraadhaaf itti
fufiinsaan irratti raawwatu. Isa kan booda erga kana hojjechiisanii booda namni kun qaamni isaa erga dadhabee booda immoo nama kana gara reebuuttidha kan isaan deeman jechuudha. Namni kun gaafa iciitii muditu gaafa waan itti himatan san amanuu fi gaafa didu nama kanarra yeroo hundumaa shakkiidhaan qaba namni akkuma beekamu shakkiidhaan erga qabanii booda akka isaan irraa argatanii ciisa nama deebisanii akkatti jiran nama kana kan isaan ittiin himatan adeemsa galaba keessa jiru kanadha. Kanarraa argachuudhaaf ciisa kanarraa argachuudhaaf nama kana deebisanii akka inni himuuf waan ittiin shakkame kana akka inni himuuf akka inni amanuuf immoo gara reebichaatti deemu jechuudha. Egaa reebicha gosa adda addaatu jira. Kophee namarraa baasanii qaama miila qullaa sa'aatii dheeraadhaaf reebu haga faanni keenya nuqunca'utti haga dhiigni faanni keenya keessaa gadi socho'utti marti tokko malee ulee poolisiitiin ulee gurraacha kanaan akkuma kanas immoo shiboo elektirikiitiin yeroo dheeraadhaaf reebuutu jira. Namni kun erga reebamee booda danda'ee socho'uu beekamaadha. Jalqaba qaamni isaa ispoortii hamaa hojjechiisanii qaamni isaa buutu dheeraa isayyuu socho'uu hin danda'u. Irratti immoo deebisanii nama kana faana isaa jala erga reebanii erga madeessanii booda immoo namni danda'ee lafa hin ejjetu. Kanaaf namni akka namni lafarra hin ejjenne dheeruudhaaf yeroo socho'u lafarra yeroo socho'u akka lafarra ejjechuu hin dandeenye akka suukannaa'u kan isaan kana godhanidha jechuudha. Egaa taansee yeroo kana hundumaa keessa namni gaafa darbuuddu immoo fannisanii harkaaf miila erga jedhanii booda harkaaf miila keenya erganii booda harka keenya luka keenya keessa dabarfannee sana immoo muka yookiin immoo baalloo kan nuyi jennu luka keenya keessa gidduu baasuudhaan yookiin xarapheessaadha yookiin immoo mukarratti achi ol fannisanii dheeraadhaaf boquu keenya gadi jigsinee akka inni turru nu godhu. Sanarratti iddoo sanatti ganu reebaa gaaffii adda addaati immoo nu gaafataa turanii. Gaafa barbaadan immoo akkuma achitti nu fannisanitti yeroo isaan nu dhiisanii deemanii jira. Achi keessatti yeroo bullee of wallaallee ganaa kaa'anii bishaan nutti naqanii yeroo itti deebinee immoo of barruutu jira jechuudha. Egaa inni kan biraan qaama saalaatti bishaan naqanii fannisuun yookiin immoo humnaan surree keenya nu argamu irraa baasanii booda immoo qaama saalaa keenya shiboo elektirikiitiin akkasumas immoo ulee barbaadan reebuun bal'inaan ni gaggeeffama jechuudha. Reebichidha gosa adda addaadha kan jiru. Kunis akka nuyi baay'ee dadhabnuuf akka nuyi dirqamne wanta ittiin shakkamne sana akka nuyi himnuuf wanta isaan godhaa turanidha. Gochoonni akkas sukkaneessaan ilmaan Oromoo irratti raawwachaa wayita guyyaa har'aa kana immoo ibsi miidiyaalee garagaraadhaan manni hidhaa kun gara gooda ambaa jijjiiramuuf jira namoonni ni hiikamuu gaafa jedhamu maaltu sitti dhaga'ama? Anaan egaa miira lamadha wanti natti dhaga'ama jiru. Tokkoffaa akka nama mana hidhaa sana keessatti maayikilaa keessatti dheerame ofii kiyyaas immoo akka nama miidhaan hamaan bakka sana irratti narra gahetti manni nama iddootti incarceration chamber bakka nuyi jennu yookiin immoo bakka itti ilmi namaa itti dheeramu itti affeelamu itti gubatu qaamaaf qalbiidha itti cabu namummaa isaa itti cabu cufamee argamutti natti tola. Manni kun godambaa ta'ee deebi'ee namni nus immoo guyyaa tokko deemnee manni kana keessatti sammuu keenya kutaa dheeramne kanas immoo keessatti deebine haala itti dheeramnes immoo arguun keenya natti tola. Haa ta'uutii iyyuu malee gama biraatiin immoo wanti natti dhaga'amu sanatti gammachuu yoo natti dhaga'ame iyyuu manni wal fakkaataan bal'inaan isa ta'u yookiin immoo manni qorannoon biraan kan qorannoon itti gaggeeffamu ammas immoo banamuudhaaf jiraachuu isaa immoo gaafa biyya sana keessatti immoo gaafa naga'u ammas gadda guddaatu natti dhaga'ama. Manni ilmi namaa itti dheeramu maayikalaawwan cufamee maayikalaawwan kan biraan immoo gaafa banamu kanas gaafa dhageenyu sireen uummata biyyattii sana ammallee dheeramarraa bilisa kan hin taane ta'uu isaadha wanti natti dhaga'amu. Kanaaf gammachuuf yaaddootu natti dhaga'ama akka kootis jechuu barbaadetan. Tarii ati namoota waliin aarsaa jajjaboo kaffalaatti turtee har'a immoo obbiraa dhabde carraa kanatti fayyadamtee kan yaadattu yookiis kan miidiyaa kanaaf ibsitu yoo qabaattee carraa siifan kenna. Yeroo hundumaa maayikalaawwan keessatti ani namoonni hin daganne tokkoon qaba. Nama kana namni kamiyyuu hin beeku. Ibrahim Amaan jedhama. Namni kun nama umurii waggaa 70dha. Bara 2007 yeroon qabamee mana dukkanaa seene namni kun immoo mana hidhaa hawaasaa irraa dabarfamee dhufe obboleessaa nama gammachuu jedhamu wajjin qabanii fidanii namni kun magaalaa Shaashamannee keessa jiraata. Magaalaa Shaashamanneedha. Umuriin isaa waggaa 70dha. Yeroo wayita mana hidhaa hawaasaa ture kana keessatti lafa asfaaltii irra ciibsuudhaan dhibee qaamni isaa dhibee sombaatiif saaxilamee wal'aansa fayyaa dhorkachuudhaan erga mana dukkanaa keessatti daaraa turanii booda amajjii 28 bara 2007 manuma hidhaa maayikalaawwii kana keessa yeroo jiru lubbuun isaa darbeera. Ibrahim nama baay'ee qal'aa nama baay'ee immoo qajeelaa
akka abbaa keenyaatti tokko millee dhukkubsataa jiru karaa foddaan waamee jajjabeessaa ture nama kana maayikalaawii keessatti dhabuun koo hedduu na gaddisiisa nama kana akka yaadatamu barbaada kan biraan gaa namoota maqaan hin beekne kan immoo dhufanii achi buuteen isaanii dhaban hedduu isaanii nan beeka isaan kana maqaa isaanii hin beeku haa ta'uyyuu malee maayikalaawii keessatti immoo dararamaa turanii mana hidhaa keessatti immoo gaafa gahan kan lubbuun isaanii dabarte ijoollee hedduutu jira hiriyoonni koo kanneen akka Nimoonaa Tilaahuun kanneen akka Injiinar Tasfaa'uu Cimadaa kanneen akka Gaaddisaa Arfaasaa Alamaayyoo Garbaa Kumarraa Diinsaa Shariif Jundi ijoollee hedduun immoo mana hidhaa Qaallitti gahanii dararama maayikalaawii keessa irra gaheen Qaallitti gahanii lubbuun isaanii darbeera isaan kana hundumaa yaadannoo irraa qaba jechuudha akkasaan yaadataman hin barbaadu. Haa ta'u guddaa galatoomi ulfaata ibsanaaf kenniteef tarii maqaa kee eenyu jedhee haa fayyadamu. Lammii Beenyaa jedhama kana maqaa kiyya fayyadameera. Waa'ee manni hidhaa gara gooda ambaatti jijjiiramuuf miira maaliitu sitti dhaga'ama wayitan jedhe dargaggoo lammiin miira gammachuu fi gaddaatu natti dhaga'ama jechuun illee dubbateera dhimma namoonni siyaasaan himataman bilisaan haa gadhiifaman jechuudhaan mootummaa wayyaanee ibsa baase akka labsii seeraatti akkamiin ilaalama jennees Ameerikaatti ogeessa seeraa kan ta'an obbo Israa'el Gobanaa waliin turtii taasisneerra isaanis akka jechuun dubbatanii. Oduu biyyarraa hidhamtoonni siyaasaa utuu hin gadhiifamu kan jedhu kan dhufe kuni oduu gammachiisaadha. Ani akka nama tokkotti nan jaalladha oduunsaa garuu eenyutu gadhiifamaa eenyutu hin gadhiifamu nama meeqatu gadhiifamaa nama meeqatu hin gadhiifamu yoom gadhiifamu inni jedhu ammayyuu banaadha jechuudha. So yeroo kana maaliif akka isaan murteessanis inni mataansaa xiqqoo nama yaada keessa nama gashaa haa ta'u malee namootni mana hidhaa jiran hin gadhiifamu hundumtuu jechuuni oduu gammachiisaa karaa gara biraadhaan oduu dallansiisaadha. Oduu dallansiisaa kan inni itti ta'u maalinni dhaabni siyaasaa tokko aangoo humnaan dhufee qabatee yeroo barbaadetti abbaa barbaade hidhee yeroo barbaadetti abbaa barbaade hiikee amma nan gadhiisa amma sin hidha jechuunsaa authoritarian regime ta'uusaa agarsiisa. Mootummaan kuni kanaan dura nani political prisoners yookiin hidhamtoota siyaasaa qabee hin jiruu jedhee dhaaba human rights organization itti himaa ture karaa tokkoon yeroo laaltu kana admit gochuunsaa kana dhugoomsuunsaa mataansaa waan tokkodha. Karaa gara biraadhaan immoo yeroo laaltu anti-terrorism law kan jedhu tokko seera baasaniiti namoota siyaasaanii jibban namoota siyaasaanii isaanii mormu akka nama yakka hojjeteetti keewwata yakka irratti tuqaniis mana murtiitti dhiyeessaa turan jarri kun. Fakkeenyaaf waan akka Baqqalaa Garbaa fa'aa akka Dr. Mararaa Guddinaa fa'aa akkasuma namoota maqaan isaanii illee hin beekamne hidhamtoota Oromoo gara 50 oltu mana hidhaa keessa jira yeroo ammaa kana. So gammachiisaadha karaa gara biraa immoo dallansiisaadha. Maaliif dallansiisaa? Abbaan humni tokko sa'aatii barbaade nama walitti qabee akka hoolaa hidhee sa'aatii barbaade immoo hiikumsaa gaarii miti. Kana kan furuu danda'u manneetii murtii walaba ta'anii namoota kanarratti yakki baname yoo jiraate yakka sana ilaalanii lakki ati yakka hin hojjenne yookiin ragaarratti hundeeffamanii murtii kennu maleessa qaamni siyaasaa kana gochuunsaa homaa tokko waan nama gammachiisu miti jechuudha karaa gara biraadhaan. Haa ta'u obbo Israa'el waanuma amma kaasan irratti egaa olaantummaan siyaasaa biyyittii keessa jiraatee olaantummaan seeraa immoo iddoo dhabuusaa ifatti waan mul'isudha. Tarii jarreen kun waggaa tokko waggaa lama mana hidhaa kana keessatti isaa olis waggoota dheeraa kan dabarsan jiru. Amma garuu bilisaan gadhiifamtuu jechaattidha kan jedhaman. Tarii jarreen kun carraa qaama isaan hidhe kana gaafachuu ni qabu laa? Seerri maal jedha isa kanarratti? Waan seerri jira. Seerri ati mirga kootu sarbamee akkasiin godhamee jettee laftatti seerri akkaataa itti himattu jira biyya sana keessa. By the way seerri dhabamee miti. Garuu rakkinni isaa eenyutti himata? Eenyuun kasasa mana murtiitti dhiyaate. Wanti nu asirratti ilaaluu nurra jiraatu namootni amma gadhiifaman kuni maatii isaaniitiif gammachuudha. Hunduma keenyaaf gammachuudha. Oromoota hundumaatiif gammachuudha gadhiifamuun isaanii. Garuu namootni mana hidhaa sana keessatti Oromoonni mana hidhaa sana keessatti du'an immoo jiru. Kan eessa akka jiran hin beekamne jiru.
amma fakkeenyaaf maayikalaawii cufnaa jettetti jiru maayikalaawii cufuun isaanii duwwaan maal godha zuwaayin jiru hidhamtootni qaallittii jiru kilintoo jiru so erga hidhaadhaa ba'anii booddee maatii isaaniitii hojii wal arguun isaanii jireenya isaanii jalqabuu isaanii yoo dhuguma dhugaa ta'ee fi karaa tokko gammachuudha waan garuu deebi'anii seera malee na hiitee jedhanii mootummaa kasasuudhaaf seerrisaa yoo jiraateyyuu mana murtii isa kamidha mana murtii walaba ta'e isa kamtu jira olaantummaa seeraa isa kamtu jiraatu mootummaa kana kasaseetu kaasaa irraa fudhataa jechuudha. Amma wanti isaan gochuun isaa irra jiraatu dhuguma dimokiraasiidhaaf dhaabbatu dhuguma olaantummaa seeraatiif dhaabbatu yoo ta'e haala manneetiin murtii biyya sana keessatti hojjetan jijjiiruutu isaanirra jiraata. Manneetiin murtii abbootiin murtii walaba ta'an biyya sana keessatti seera qofaa irratti hundeeffamanii yoo murtii kennu ta'e maleessa ammayyuu taanaan dhaaba siyaasaatu yeroo barbaade hidha yeroo barbaade gadhiisaa jechaadha. Egaa maandu Baqqalee Garbaatiif waabii dhiyeeffadhullee jedhee manni murtii ajajee ture. Lakki ta'u mootii jedhanii mana murtii olaanaati lakki waabiidhaan hin gadhiifamtu jedha. Ammachi as deebi'anii dhaabni siyaasaa annan gadhiisa yeroo inni jedhu tokkoffaa olaantummaa seeraa akka hin jirre agarsiisa. Lammataa manni murtii walabaa kan taane agarsiisaa jechaadha. Garuu hiikamuu isaanii dimshaashumatti yeroo ilaaltu gammachuu guddaadha yoo inni hiikamu ta'e. Haa ta'u guddaa galatoomaa ulfaadhaa ibsanuuf kennitaniif obbo Israa'el Goobanaa. Haa ta'u guyyaa gaarii. Namoonni 37 humna addaa poolisii naannoo Somaaleetiin ukkaanfamanii fudhatamanii jedhu jiraattonni godina Harargee Bahaa aanaa Gursum naannawaa zoonii Booraaleerraa dubbisne Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Mootummaan wayyaanee dhiyeenya kana ta'e jedhee poolisii Oromiyaa fi kora bittinneessaa daangalee lolitti geggeeffamaa jiru irraa kaasuun isaa shira biroo uumuuf akka ta'e himamaa jira. Shira isaa kanas jala jalaan hojiirra oolfataa jira. Haaluma kanaan godina Harargee Bahaa aanaa Gursum keessaa erga poolisiin Oromiyaa bahanii booda humni addaa poolisii naannoo Somaalee naannichaa qoobsiifamanii jiru. Aanaa Gursumitti zoonii Booralee jedhamuun beekamu keessaa namoonni nagaa 37 humnaan ukkaanfamanii fudhatamu jiraataa naannichaa tokko OMN itti himan. Jasa abal amawani jirani magala ana jirani nano jari bi kabanya jari aji jirani namanu ko arda ko mi makai jirani amma lama pakabran gejini amma namota 37 kana ka ukamse loltoota federaalaati moo poolisii Somaalee poolisii Somaalee laki poolisii federaala meti poolisii Somaalee warra qaamse amma poolisii Somaalee sababaan namoonni kunniin ittiin ukkaanfamanii fi milishoota gandaa dhiyeessaa maqaa jedhuun akka ta'e simaniiru kan biraa immoo nuti Oromiyaa jala baanee bulchiinsa naannoo Somaalee jala galla jedha dubbadhaa jechuun yoo doorsisan jiraattonni kunniin diduu isaanii qofaaf kan ukkaanfaman. Aanaalee jahan godina Harargee Bahaatti araddootiin 33 humnaan Oromiyaa jalaa muramanii naannoo bulchiinsa Somaalee jala akka galfaman kan karoorfame baroota dheeraa dura ture. Bu'uuruma kanaan mootummaan wayyaanee hidhattoota naannoo Somaalee Oromiyaatti bobbaasuun daangaa keenya sharafsiisaa jira. Uummata keenyarraan ammoo ajjeecha dhaqqabsiisuu irraa duubatti hin deebine. Akka jecha nama kanaatti ammayyuu araddaaleen 7 humna addaa poolisii naannoo Somaaleetiin weeraramuu dubbatan. Arada torba ummata irraa bukaasanii lama isaanuma keessa ture. Rakkoo aanaa isaanii keessatti geggeeffamaa jiru ilaalchisuun gara bulchiinsa aanichaas ta'ee gara godinaa deemnee iyyanus falan arganne jedhan bulchitoonni kunniin mataa isaaniifuu sodaa jabaa keessa jiraachuullee himan. Ana bar bakayyuu bar boolisiyaa ta'u waajjira bulchiinsaa ta'u bakayyuu bisa ta'inu bulchiinsaa maal jennu nuti makalaakalaa guyyoo kana jaanoo nu jeebar nuti qaamaa takkalaa hin dandeenyu jaanii. Aanaa Gursum keessaa guutumaan guutuutti poolisiin Oromiyaa fi korri bittinneessaa humnaan baafamaniiru kan jedhan namni kun humni addaa poolisii naannoo Somaalee ammoo oliif gadi burraaquun miidhaa nurraan dhaqqabsiisaara jedhan. Ana Gursum keessa bar kan Oromiyaa amma magaalaa poolisii korra bittinneessaa kan jaamu magaalaa keessa baasanii wanni galchan biyyaana diba garuu kan Somaalee Oromiyaa keessa bar amma dhibbeenya kana fidanii bar torbaan kana keessa fidee bar poolisii Somaalee keessa kan Oromiyaa baasan isaan kan Somaalee qubsisanii. Araddaaleen wayita ammaa humnaan weeraraman kun dachee akaakuu fi abaaboo keenyaati jedhan osoo nuti hin jaalanne lafa qabiyyee Oromiyaa humnaan muranii naannoo Somaaleetti galchuun dhaloota keenya keessatti argine. Wayita kana mootummaan Oromiyaa cal'isuun ammoo caalmatti nu mufachiiseera jedhan.
amma tazide mi jaw ormi ma jara garu amma teya kana bar magala ko somali aase du jarimi amma babi chandura gafa frenda dille ormi ma deba mootummaan wayyaanee wayita amma aanaa Gursum keessaa poolisii Oromiyaa fi kora bittinneessaa baaseera kan jedhan namni kun kana raawwachuun isaa karaa salphaa ta'een uummata keenya lafarraa fixuu fakkaata. Erga poolisiin Oromiyaa aanaa isaanii keessaa humnaan baafamanii booda rakkoon daran nutti hammaatteerti jechuun dubbatanii jiru. Gurgurtaan midhaanii akkaataa baratameen alatti kan gaggeeffamaa jiru ta'uun yaaddessee jira jedhu jiraattonni godina Baaleerraa dubbisne. Faayidaa yerootiin goomanii midhaan harkaa qaban gurguruun miidhaan inni yeroo gabaabaa booda dhaqqabsiisuu danda'u tilmaamuun abbootii amantii fi bulchiinsi godinichaa daldala midhaan seeraan ala gaggeeffamaatti jiru kana dhaabsisuu qabu jechuudhaan jiraattonni kunneen waamicha isaanii dhiyeessaniiru. Abdusalaam Hasan waan qindeesse qaba. Godina Baaleetti midhaan gatii ol kaasanii bituun ammas akkuma itti fufetti jira. Rakkoon kun immoo furmaata dhabuu fi cimee itti fufuun hawaasa yaaddessaa jira jedhu jiraataan godina Baalee magaalaa Roobeerraa nutti dubbifne. Haalli deemaa jiru akkaan yaaddessaadha. Midhaan tanaan dura qonnaan bulaan haamee ol kaa'u ooyiruu keessatti gurguramaa jira. Adeemsi kun immoo waan baratame ta'uu dhabuu fi rakkoolee inni dhaqqabsiisuu danda'u tilmaamuun qonnaan bulaan midhaan isaa akka hin gurgurre murnoota garaagaraa fi karaa abbootii amantaallee dhaamsee dabrus wanti fooyyee hin jiru. Namni odeeffannoon tokko tokko akka diinaatti keessa midhaan gaafamuu jira. Kanaaf wanni ammootu midhaan booddeen isaa tottolchisaadha. Uummata harkatti hafaa jiru. Gatiin ol ka'ee jira. Gara biraa fe'amaa hin jira. Odeeffannoo nama qabnu kanuma midhaan garuu haalaan gatiin ol ka'ee uummanni immoo walitti illee bakka naannoo manneen amantaa illee waltajjiitti illee nama akka gurguran midhaan hin jedhama. Ammas immoo namni akkasumatti haalli isaa baay'ee miidhamee jiranillee akka naannootti jecha tokkochi bulu tokkochi oolru akka haalameen fe'amee akkasiin tasaadiin taraa. Bittaa midhaanii kana irratti kan bobban wayyaanatu ta'uu gabaasa keenya kanaan duraan isin biraan ga'uun kennam kan yaadatamudha. Midhaan kun gatii tanaan dura yeroo midhaan baay'inaan argamu kanatti ittiin bitamuu oliin kan bitamaa jiru yoo ta'u, ummatni keenya gatii ol kaasanii bituu wayyaanotaa malee kaayyoon ummanni kun bitaa jiruuf waan hubate wallaaluun faayidaa yeroo gabaabaa qofaan gowwoomanii midhaan isaanii gurguraa jiru. Guyyaa guyyaan konkolaatota wal harkisuu yookaan tasaabii baay'atu magaalaa godinichaa kan taate naannawaa Roobee qofarraa fe'ama. Kun immoo ji'oota muraasa booda godinichatti hongee buusuun humna uummataa dadhabsiisuuf ta'uu danda'a sodaa jedhu uumeera. Lakkoofsaan qabu malee akka fakkeenyaaf naannoo magaalaa Roobeetti lakkoofsaan hin qabu naannoo halkanii biyyaa fi halkanii biyyaa tasaabii fe'ama. Tasaabiidhaan guddaa kana karaa guddaadhaan fe'ama. Gama biroon immoo mallaqni guddaan yeroo ammaa kanatti wayyaanotni dhangalaasanii midhaan ittiin bitaa jiran kun forjiitii ta'uu akka danda'u xiinxaltootnis yaada ka'aa jiru. Manguddootni abbootiin gadaa, abbootiin amantii, jaarsoliin biyyaa fi bulchiinsi godinichaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuun gurgurtaa midhaanii sarara gadi lakkise kana sararatti akka deebisan yaamichis dhiyaateera. Erga dhiyeenya kanaa as midhaan Oromiyaa irraa baay'inaan bitamee gara bulchiinsa naannoo Tigraay geeffamaa akka jirutu himama. Lammiileen Itoophiyaa geejjibni baaburaa Itoophiyaaf Jibuutii wal quunnamsiisu erga addaan citee rakkataa turan yeroo ammaa baaburri hojii eegalus gatiin geejjibaa ol ka'uu isaa komatanii. Geejjibni baaburaa kun Finfinnee ka'ee magaalota hedduu keessa qaxxaamuree Jibuutii seena. Ta'us garuu ka'umsi gatii tikkeettaa lammiilee biyyoota lameeniif yaaddoo guddaa ta'uu maddeen gabaasaniiru. Usmaan Abdullaatiif waan qindeesse qaba. Geejjibni baaburaa yeroo dheertuuf biyyoota lameen Itoophiyaa fi Jibuutii jidduu wal quunnamsiisuun hojjechaa ture kan baroota hedduuf addaan citeemuu fi hawaasa uumaa ture guyyaa har'aa hojii kan jalqabe ta'uun dhagahame. Tajaajilli geejjibaa asiin dura magaalaa Dirree Dhawaa fi Jibuutii jidduu ture walitti dhufeenya biyyoota lameeniif gumaata gaarii oolaa turuu qofa osoo hin taane hojmaata gaarii utubee faaya magaalattiitiifis waan gumaache qaba. Sochii daldala oowwaa hawaasa Dirree Dhawaatii fi naannawa saniitiifis shoora guddaa taphachaa ture. Ta'us garuu sirni wayyaanee daldala karaa geejjiba baaburaa kanaan argamu ta'uuf
ijibbaata godheen geejjiba ugguree diinagdee isaa harkamu garee itti barbaadutti meeffachaa jiramu. Geejjiba makiinaa malee geejjibni baaburaa magaalaa Dirree Dhawaa yookiin Itiyoophiyaa fi Jabuutii jidduu tajaajila eega dhaabee bara 10 ol lakkoofsisuun beekame. Kun ammoo komii hawaasaa cimaa kaasaa ture. Gaaffiin jiraattonni yeroo mara roga kanaan kaasanis haala itti fudhatama dhabsifamaa turteetu jira. Guyyaa irraa gabaasni geejjibni baaburaa biyyattii lameen wal qunnamsiisu hojii jalqabuu kun miidiyaa biyyattii irratti hafarfamuu irratti argama. Akka gabaafamaa jirutti geejjibni baaburaa namaa guyyaa roobii irraa eegalee tajaajila hannu eegalama. Tajaajilli geejjibaa kun torbaan lamaan itti aanuuf tikenni geejjibaa dhibbeentaa 50 hir'ifamee akka gurguramu himan. Taarifni geejjiba baaburichaas geejjibni namaa magaalaa Finfinnee hanga Adaamaa teessoon qarshii 68, teessoon ceesichaa qarshii 91, teessoon ceesichaa jidduu qarshii 152, jalli ammoo qarshii 137, magaalaa Finfinnee hanga Dirree Dhawaa teessoon qarshii 308, teessoon ceesichaa qarshii 410, teessoon ceesicha jidduu qarshii 564, jalli ammoo qarshii 618. Magaalaa Finfinnee hanga Jabuutii teessoon qarshii 503, teessoon ceesichaa qarshii 671, teessoon ceesicha jidduu qarshii 922, jalli ammoo qarshii 1006, teessoon sadarkaa addaa ammoo qarshii 1250, jalli ammoo qarshii 1341 ta'uun beekame. Tajaajilli geejjiba baaburaa guyyaa irraa hojii jalqabe kun labuudhaa eegalee hanga Jabuutiitti kan imala hoggaa ta'u magaalota naannoo hedduu wal qunnamsiisuuf gahee gaarii qaba. Harki kira saamtotaa fi saamtotaa keessa galee heewasuu baannaan guddina hawaas diinagdee biyyattiitiif bu'aa guddaa buusuun isaa hafan qabu. Taarifni geejjiba baaburaa namoota deddeebisu kun labuu hanga Jabuutii teessoon qarshii 503, namoonni kutaa ceesicharra keessaa fayyadaman qarshii 671, ceesicha jidduu kan fayyadaman qarshii 922, ceesicha siree jalaatiin ammoo qarshii 1006 akka fayyadaman tilmaamaman. Labuu hanga Dirree Dhawaa teessoon qarshii 308, kutaan siree ceesicharra keessaa qarshii 410, siree ceesichaa jidduu kan fayyadaman qarshii 564, akkasumas ceesicha siree jalaatiin kan fayyadaman qarshii 616. Karaa biraatiin labuu hanga Jabuutitti kutaa ceesichaa addarra keessaa fayyadamuun kan deeman qarshii 1258 hoggaa ta'u, siree jalaa kunneen fayyadaman ammoo qarshii 1340 takkatti akka fayyadaman tilmaamame. Gatiiwwan geejjiba baaburaa kanaaf qaadhimaman fedhii hawaasaa jiddu gala kan hin godhatanii fi lammiileen biyyattii gatii tikeetichaatiif gammachuun kan ittiin dhagahamen ta'uu ibsan. Ejensiin geejjiba biyyattii dhimma kana keessa deebi'ee gulaalee qixa dandeettii hawaasaatiin gatiiwwan geejjibicha kanneen akka ifoomsu lammiileen biyyattii jabeessanii gaafachuu irratti argaman. Dhalattoonni Oromoo godina Harargee Aanaa Gursum kanneen biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi naannawaa sana jiraatan waldaadhaan gurmaa'uun gargaarsa marsaa lammaffaaf lammiilee Oromoo qeef qabeenya isaanii irraa buqqifamaniif taasisuu isaanii OMN'tti himani. Maammed Fantaallee gabaasa qaba. Ilmaan Oromoo naannoo Sumaalee keessaa buqqaafaman utubuun xiinsammuu isaanii jajjabeessunii fi gadadoo jireenyaa keessaa baasanii hamma danda'ameen gara aara galfiitti ceesisuuf maqaa gargaarsa lammiif jedhuun gargaarsa laaf keessaan jalqabe har'as haala ho'a irratti argama. Ilmaan Oromoo dhalootan godina Harargee Bahaa Aanaa Gursum ta'an kan biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi naannoo isiidhaa jiraatan Oromoota biyya Saawudii jiraatan gurmeessuun tumsa lammiilee keenya naannoo Sumaalee keessaa buqqaaniif taasisaniin mallaqa Itoophiyaa qarshii 100 fi 74 arjoomanii akka turan oduu keenya dabreen gabaasuun keenya ni yaadatama. Gargaarsi gaafa duraa kennan kan jalqabaati malee kan xumuraatii miti. Gargaarsa marsaa lammaffaa qabannee walitti deebina jechuun waadaa galanii turan. Irbuu seenanis guutanii yeroo ammaa gargaarsa lammiilee Oromoo naannoo Sumaalee keessaa buqqaaniif mallaqa qarshii 200 fi 7,250 walitti qabuun kallattiin gumaata isaanii galii taasisanii jiru. Nuti dhalattoonni Aanaa Gursum biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi naannoo isii jiraannu hanga lammiileen keenya rakkoo mudatan rakkoo kanarraa bayyanatanitti waan dandeenyuun lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya ofirraa buqqaan bira dhaabbachuun daran dirqama lammummaa bahuuf kutannoon hojjenna jedhanii jiru. Milkaa'ina gargaarsa kanaatiif namoonni adda durummaan namoota gurmeessuun mallaqa walitti qaban manguddorraa Farhaan Abdii, Adeeroo Huumee, Abdushakur, Abdurrahmaan Abbaa Qeerroo, Xaahaa Umar, Abii Bakar Usmaa'ilee, Muhammad Xiqqaa fi Baharii Muhammad maqaan isaanii kan nu dhaqqabe yoo ta'u gama qeerrootiin immoo Abdataa Gursum, Abdii Muhammad, Qudaa Gursum, Artist Muhammad Idris yoo ta'an gama dubartootarraa Ummaa Ma'ruuf haadha qeerroo hangafummaan hordofuun milkaa'ina mallaqa funaanameetiif shoora guddaa akka taphatan jiraattonni Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaadirraa dubbisne haala kanaan dubbatu. Lammiif gaachanaa baqattoonni biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi naannawaa isii jiraatan
Dhalootaan aanaa gursum ta'an akkuma marsaa duraa gamtaan tokko taanee waan qabnuun lammii keenya bira dhaabbannetti kunoo hardhaas akkuma amma dura lammii keenyaaf beellama seennetti marsaa lammaffaaf osoo lammiin keenya beelaa fi rakkoo adda addaatiin dararamaa jiranii nuti jireenya nagahaa jiraachuun keenya bu'aa sin qabu nutti sin tolu jennee dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaa osoo hin jennee ka'ii jannaan kaanee gamtaan tokko taanee birrii 200,000 fi 7,250 suduudaan harka lammii keenyaatiin geenyee jirra. Akkasumatti OMN'n ijaa fi gurra ilmaan Oromoo kan ta'e galatoonfachaa warroottan milkaa'ina tumsa lammii keenyaa kanaatiif adda durummaadhaan hojjetaa turan keessaa muraasni gara manguddoorraa Farhaan Abdii, Adeeroo Huumee, Abdi Shakoor, Abdurrahmaan Abbaa Qeeroo, Xahaa Umar, Abibakar Usmaa'ilee, Mahammad Xiqqaa, Bahrii Mahammad, gara Qeerrootirraa Abdataa Gursum, Abdii Mahammad Qudha'aa Gursum, akkasumatti artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa Shamizee yookaan Mahammad Idris gara dubartootaarraa Umma Ma'ruuf haadha Qeerroo galatoonfachaa akkasumatti warroottan gargaarsa kanarraa qooda fudhattan martinuu galatoomaa jechaa gargaarsi lammii keenyaaf goonuu akkuma itti fuufee jira ilmaan Oromoo biyya adda addaa keessa jirtan martinuu gargaarsa marsaa sadaffaa eegalle kanarraa akka qooda fudhattan gamanumaan waamicha Oromummaa isiniif goona. Kana malees nuti waan humni keenya danda'uun yoomiyyuu lammiilee Oromoo shira diinatiin gadadoo keessatti kufantiin isuuf duubatti hin deebinu. Gootota daangaa Oromiyaa dhiigan kabachiisaa jiran bira ni dhaabbanna jechuun yaada bilchaataa dabarfatanis jiru. Itti sunis gargaarsi marsaa sadaffaatis jalqabee waan jiruuf ammas jabaannee tokkummaan harka wal qabannee lammiilee Oromoo daadarkaa jireenyaa keessa bu'aniif haa dirmannu jechuun jiraattonni magaalaa Riyaad waamicha tumsaa dhiheessanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun baqattoonni Oromoo Yemen lammiilee buqqifaman gargaaruuf deeggarsa mallaqaa doolaara 1,000 arjoomanii jiru. Haala biyya Yemen yaaddessaa keessa ta'anii gumaata kan arjoomuun baqattoonni Oromoo quuqama sabummaa agarsiisan kun warra birootiif fakkeenya gaarii ta'u jedhamee jira. Wal gargaaruu fi wal bira dhaabbachuun kan duraan caalaa ammas cimee akka itti fufus dhaamsa qaban dabarfatanii jiru. Baqattoonni ardii Afrikaa guyyoota 90 keessatti biyya Israa'el gadi lakkisuudhaan akka ba'an mootummaan biyyattii beekse jechuun kan gabaase BBCdha. Badrii Yesuuf gabaasa BBC qindeessee jira. Israa'el baqattoota Afrikaa seeran ala biyyattii keessa jiraatan guyyoota 90 keessatti akka bahan beeksifte. Baqattoota murtii labsii kana dabarsan akka mana hidhatti guurtuus Israa'el akeekkachiiftee jirti. Akka Israa'el jettutti baqattoota labsii kana kabajanii bahuuf fedhii agarsiisaniif doolaarri 3,500 tolaan ni kennamaaf. Isaanis gara biyyarraa dhufan yookaan biyya sadaffaa deemuuf filannoon akka kennamuuf ifa gootee jirti. Israa'el baqattoota labsii kana kabajuu didan ji'a amajjii bara 2018 irraa kaase manneen hidhatti kan guuraman ta'uu aangoonni Israa'el akeekkachiisa cimaa laatanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ejensiin baqattoota ammoo karoorri Israa'el kun seera idil addunyaa fi Israa'el illee kan cabsee jechuun cimsee balaaleffatee jira. Ajajni Israa'el akka baqattoonni bahan dabarsite kun daa'imman manguddoota namoota gabrummaaf saaxilamanii fi kanneen daddabarsuu namootatiin dararaman hin ilaallatu. Aangawoonni Israa'el akka jedhanitti baqattoonni Afrikarraa ta'an seeran ala Israa'el keessa jiraatan 38,000 ta'u. Isaan keessaa 1,420 manneen hidhaa keessatti argamuu jiran. Irra jireessi baqattoota Afrikarraa ta'an guyyoota 90 keessatti Israa'el gadhiisanii akka bahan irratti murtaa'e kanneen biyyoota baha Afrikatti argaman Eertiraa fi Suudaan irraa akka ta'an illee beekamaadha. Baqattoonni lammiilee Itoophiyaa ta'an seeran ala Israa'el keessa akka jiran illee beekamaadha. Baqattoonni gama isaaniitiin akka jedhanitti nuti ajjeechaa fi hidhaa jalaa baqannee dhufne. Mootummaan Israa'el garuu akka waan dinaggeef dhufnetti nu ilaalaa jechuun komatuu fi mormi irratti argamu. Ayyan daawwattoota keenya oduun rarraaf qabannee dhiyaannee kanuma gammaa ture. Oduudhaa isinitti himuun kan si waliin ture an itichaa guddataati. Sagantaalee OMN biroo waliin turtii gaarii.